السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو دعوتوتا يوتيوب كوتي نغان كو بكا جرتن تنغو حرمو منا كنا غرغرما جچودا سنسنتي مو فيت جرا ور منا بيتاچو بربادم منا كنا كيسان غونمتني بيتاچو اندنديسو اكو ورغو جرتن سكنا مانيچي كوم دبسدت كنمه جنان ديداني مليون مانا جنان جچودا ايغا اكو بكم بيكنيتي وانتي هوندي قاله جرا جچودا manichi sakana masarati hidhamada kun filla fiti isati birrille fiti qaba kanu garu bakkeen sa akkuma argoo jirtan razanamen jiru gibbi keessoodhaan kun lafa duwwaa qaba abbaan gurguru miiliyoona tokko malee jedhee didee jirani bakkeen itti argamu ammoo magaalaa Aggaarooti jechuudha qabalee 6 dha warri beektanu qabalee 6 keessa gurguru waan barbaadeef bitachuu barbaadan bitachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya like godhaa viidiyoo kana akkasumas YouTube keenya namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan odeeffannoolee adda addaa waan baay'ee simbiraan geenya jechuudha kanaaf YouTube keessan jajjabeeffadha manichi kun akkuma arguu jirtan isa kana keessatti mana kifilii 4 qaba jechuudha Naaf lafa duwwaallee ni qaba lafa sarbiisii irratti ijaaruu danda'amu lafa guddaa qaba masarati sirriitti hidhamaadha jechuudha balbala isaa karaatu jira jechuudha karaa makiinaa guddaatu jira akkuma beekamu beeknetti waan baay'ee qaalee jira jechuudha kanaaf gurguramuu waan barbaadame yoo bitachuu barbaadan keessaan quunnama isinin jira garuu isin kana tuffachuu dandeessu warri daasporonni kuni maal kana daalatti kana hundaan bitaa jechuu dandeessu garuu waa yeroodha gara yerootti dabalaa deemaa waan ta'eef akkasiin jira viidiyoo kana share walii godhaa bitachuu barbaadan komentii atu barreessaa